adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan kun qophii keenya iftoomaa sa'aatii kanatti isin biraan geenyudha gaa keessummaan keenya irraa waliin gaaffii fi deebii adeemsisaa jirru Adde Adaanech Abeebee ministeera galiiwwaniiti. Egaa Adde Adaanech hojiiwwan gurguddaa kanaan duran turree fi namoonni baay'een illee haala gaariidhaan ilaalaa jiran yeroo ammaa kana naanna'insa keessatti yoo maallaqaan akkasumas immoo meeshaalee adda addaatiin wal qabatee hojiin gurguddaan hojjetamaa jira dhugaadha garuu akka komiitti immoo kan ka'u namoonni kun maqaa isaanii adda ba'een dhageenyu himanni irratti hin banamu mee jalqaba gara kanaatti otoo hin dhufin amma naanna'insuma maallaqa seeraan anaan wal qabatee mee waan jiru mee maal fakkaata? Egaa kan yeroo dhiyoo kanaa kaasnu kontiroobaandii yoo fudhanne naannoo biliyoona walakkaan qabamee jira. Birriidhaan meeshaanis maallaqaanis guututti tilmaama isaatti kanan kaasaa jiru. Kun maallaqaa kun meeshaadha. Meeshaa waraanatiin alatti kan gara kumruukatti galmaa'ee qabamee jiru naannoo miliyoona 499 akkas ga'ee jira naannoo biliyoona walakkaa jechuudha. Dinagdee hammanaa qabaniitoo seeratti gara mootummaatti akka galu gochuun yeroo gabaabaa kana keessatti waan laayyeedha yaadu. Kaleessa yeroo banaa turee fi xiyyeeffannaan itti laatamne sun maaltu galaa jira laata? Hammamtu ba'aa jira laata? Baay'ee nama yaaddessaa garas nama nyaata. Kuni kaka'umsa caasaa keessatti uumame jennee ilaaluu hin dandeenya. Gara biraatiin immoo gara galii biyya keessatiin hoolaallu naannoo birrii biliyoona 6 kan ta'u biliyoona 6 kan ta'u bifa adda addaatiin odoon sassaabamin tuulamee akkanumatti faayilli isaanii bifa adda addaatiin kun ooditiidhaan qabamee fakkeessuudhaan kaan immoo murtii iyyannoo irratti murteessuu dhabuudhaan bifa adda addaatiin tuulamee taa'uu yookaan immoo idaa tuulamaa jechuu hin dandeenya. Sakattaaniif duba deebine galmeewwan kana ilaallee birriin hammanaa galii ta'uu danda'ee jira yeroo kana keessatti naannoo maallaqni biliyoona 6 ta'u jechuudha. Gara kaasnaa mootummaatti akka galu godhamee jira. Gara biraatiin immoo gara biliyoona 20 keessa biliyoona kanan kaasaa jiru biliyoona 20 keessa kan ta'u galmeewwan murtii odoon argatiin akkanumatti taa'anii turan murtii argataniiru amma. Murtii argataniiru murtiin sun maallaqatti jijjiiramuu danda'uu qaba. Seeratti dhiyeessuu hoggaa jennu mana murtiitti himachuu fi murtiitti murteessuu qofaa miti. Amala seektarichaa wajjin wal bira qabnee ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. Maallaqni ammanaa odoon sassaabamin bakkee keessatti akka turuu fi xiyyeeffannaa akka hin arganne kan godhame sun galmeewwan kun xiyyeeffannaa argataniitoo kan gara oliyyataattis komishinii oliyyannootti deemuu qabanis deemanii isaaniinis murtiin hatattamaa kan itti kenname xiqqaa miti kan dur ture hojii wal bira qabne hoggaa ilaallu. Kana qofas miti nagahee sobaatiin waliin dha'uu qofaa miti sodaa tokko malee nagaheen maxxanfamee baheetu nagaheen sun akka nagahee seera qabeessa ta'ee innoon sun kaampaaniin sun warshaan sun yookaan dhaabbanni daldalaa sun baasii baasetti godhamee keessa galeetu dhufa tureeyyu. Yeroo gibira bu'aa sassaabnu hin kafala dhufeetoo. Gaafa immoo vaatii wajjin onnoo isaa beeksisu baasiisaa fi galiisaa beeksisu deebiidhaan rifandiidhaan jechuudha. Naafaa deebi'uudhaan gaafata. Asiin nu kafala harka kanaan immoo hin fudhata ture. Maal inni rakkoon kun jennee akka rakkootti addaan baheera maaliif uumame inni gaafa sakattaamu jalqaba gara dhaabbilee 124 nagahee oomishantu qabame. Addaan bahee jechuudha. Nagahee sobaa. Dhaabbileen sunillee dhaabbilee sobaati. Wannoon isaanii manni bakkeen isaan galmeessan sobaa waliigalteen daldalaa isaanii sobaa tokko sirumaayyuu hayyamni daldalaa isaanii sobaa kun immoo ragaa hayyama daldalaatiif barbaachisu forjidii hojjisiifatanii hayyama daldalaa seera qabeessa fudhataniiru garuu immoo hin jiranii
kaash reejistar maashiniin bakka adda addaatti biyyattii keessatti badeedhamu san harka isaanii galee jira. Waajjira tokko keessa amma dhaabbata daldalaa tokkorraa odoo meeshaan tokko hin badin kaash reejistarii maashiniin qofa badee siin jedhu. Asirratti amma adda addaa jigaa itti gaafatamummaa cimaa dhimma hordofsiisu kan amma keessatti yoo amma abbaa alangaa federaalaa wajjinis haa ta'u manneen murtii wajjin qindoominaan murtii kennisiisuu irratti. Waliyyata daldalaa waan akkasii wajjin gibiraa wajjin wal qabateetu komishiiniin murtii gibiraa gaarii deemaa jira. Akkasin turre mootummaanis xiyyeeffannaa kennee gurmaa'insa isaa hin cimsine ture barana garuu gaariidha madaalli keenya. Galmee yeroo bara dheeraadhaaf tuulamee jiru ji'oottan sadeen kana darban kana keessatti gurmaa'insa isaa cimseetu abbootii seeraa guuttate sirnaan laalaa mootummaattis kan murtaa'u jira daldalaattis kan murtaa'u jira. Inni waan tokko amma kan dhaabbilee sobaa jennu kana wajjin wal qabateetoo hammana kan eeraman kana keessaa odeeffannoodhaan sirriitti irra gahamee addaan bahameetoo bakka isaan jiran addaan bahamee gara dhaabbilee 38 akka seeratti dhiyaatan godhamee jira. Qorannaadhaaf dabarsineera. Qorannaadhaaf akka poolisiin qabee qorannaa irratti galmee irratti qulqulleessu dabarfamanii kennamaniiru. Dhaabbilee gurguddaa ta'aniitoo kan nagaheen kunne fakkeenya ta'uu danda'an. Ministeerri keessan adeemsa kan nagaa akkamittiin hordofa mana murtiitti? Ittan dhufa dhaabbilee kaan immoo akka ragaan kun bahee fi uummanni akka beekee isaanirraa nagahee tokko hin fuunee fi nagaheen akkasiillee hoo kennameef soba ta'uu beekee akka irraa qusatu gaafa ibsa laannu of dhoksan. Bakkee isaan jiran kaash reejistarii maashinii san bakkee jirtu beekuudha isaan jechuun isaan dhaabbanni akkas jedhamu hin jiru bakkee kaash reejistarii maashiniin sun jirtu beekuudha hordofuudha yeroon kun beekamu sim kaardii keessaa baasaniitu iddoo ofii dhoksuun hin jira. Naannoo kam jira meelaa fi soonii adda addaa achi fagochuudhaaf akka qophiin keenya qophii iftoomaati cimaniis itti deemuudhaaf eegoo bira jira rakkoo qindoominaati moo tarii moo sakatta'uu wajjin teeknika fayyadamu. Qindoomina inni guddaan qindoomina hundumtuu hojii kiyyaadheetoo qabachuu irratti amma maalinni akka dhaabbata keenyatti yookaan immoo akka ministeera galiiwwaniitti hoo dhufne qabee galii isaa hoo irraa funaannate hojiin kan itti aanu kan poolisiitii fi kan abbaa alangaa ta'e irraa deebi'uun hin mul'ata. Inni kun immoo ragaa guuteenaaf hin dabarsine jedheetoo laaffisuun hin mul'ata jechuudha. Kanaafuu kana bakka tokkotti walitti finneetoo sirriitti qindoominni cimaa sirni ragaa walirraatti fudhan hunda caala waan biraa miti. Sirni akkaataa ragaa walirraa fuunee hundumtuu gahee isaa fi gahee waliinii immoo bahuu itti danda'u. Gaheen waliinii maa inni gaheen dhuunfaa tokkoon tokkoon keenya maali? Kan hojimmaatan hiikamuu qabu amma kan poolisii fa kanan duratti kaase hiikuudhaaf itti deemamee jira. Poolisiin gumruukaa sirriitti gurmaa'ee hojiitti gale hojiinsa akkanuma waan ta'eef sirriitti ragaa isaas hin qabata hoggasuu hin miliqu. Amma baay'ee naannoo biliyoona walakkaa kontiroobaandiidhaan qabneera kan jenne walakkaan isaa miliqeera. Maaliif battala sanitti bakkeen qabne nageenyaa hin jirretti bakkeen itti qabame hedduutu jira jechuudha. Namoota amma kanaan amma qabaman sun egaa maallaqa wajjinis kontiroobaandii wajjinis qabaman eessa gahan kan jedhu komiin uummataa kun sirriidhaa jalqaba. Caalmatti poolisii irra qulqulleeffachuun hin danda'ama hammi qabame xiqqaa miti. Kana ibsuu irratti yoo rakkoo ta'e malee fakkeenyaaf yeroo maallaqa wajjin qabaman baay'een isaanii hin miliqne qabamanii jiru. Hoggasuu to'annoo jala oolanii to'annoo jala oolanii jiru. Keessattuu kan karaa daandii xiyyaaraa irratti qabaman battalumatti qabamu miliquudhaafis haalli mijaa'aa waan hin jirreef jechuudha. Yeroo baay'ee kontiroobaandiin miliqamu isa konkolaataa wajjin hoggaarra gamu konkolaachisan konkolaataa dhaabeessuu konkolaataa biraa jalaa mijeeffatanii deemuu konkolaataa xiqqoo keessa seenanii too fiiguun maal jechuun waan akkasii kun hin mul'ata. Kan biraa dhoksaadhaan maallaqa daddabarsuu kanarratti hoggaa hojjetamu qaamni duubaa hoogganu sun yeroo baay'ee hin mul'atu. Inni qorannaa of danda'e waan barbaachisuuf battalatti qabanii uummatatti ibsuun rakkisuu danda'a garuu irratti hojjetama. Qorannaa isaa adda adda duubaan amma warri kana bobbaasanii akka tarsiimoo guddaa godhatanii hojjetan kun bira gahuudhaaf waan yaalame waan yeroo isaa wajjin laaluun gaarii ta'a. Amma yeroo kun hojjetamuutu sarara jiraata. Diinagdee irratti yakki guddaan hojjetamaa jira. Mootummaa dadhabsiisuudhaafis akka tarsiimoo tokkotti fudhatamee diinagdee irratti hojjetamaa jira jedhameetoo irratti waligalteen uumameen asii hojiin hojjetamaa jiru hojii laayyee miti.
rakkinichatu hidda bu'uureeffate. Lammaffaa immoo qaamni kanarratti hojjetu sirriitti gurmaa'ee karoora mataasiyaa waliinii qabaatee gattaa'ee qorachaati qawwe eessatti uumameedhe cufaatii hojjechuu irratti ammas cimuutu sarara jiraata qawwiin jira ammallee jechuudha. Keessatti yoo amma akkasiin kaastaniigaa daandii xayyaaraa yookaan naannoo eerpoortiitti kanaan durallee mirgi addaa kennamee fi amma hojjettoonni achi keessaallee yeroo isaaniitiin sakatta'amne jira jedhamaa ture. Amma garuu hojii cimaa haroon sana sitti hojjetame keessa galame yeroo ammaa kana daddabarsi maallaqaa baay'eenis qabameera. Inumaayyuu tattaaffii ministeera keessaniitiin xayyaarri sa'aatii 3 balali'ellee yeroo itti deebi'ee jira waan ta'eef naannoo sananii waan jiru ammas sakatta'aa jirtu bal'inaan itti hojjetamaa jira kanarratti. Eeyyee tokko koree waliin dhaabne jirra. Koree waliin dhaabne koree teeknikaa siin qaba. Koree guddaa siin qaba jechuudha. Akka sadarkaa gaggeessaa olaanaatti guyyaa 15tti al tokko maalirra ga'e hojichi maaltu sirraa'e maaltu hin sirroofne ilaalaa jirra. Waa lama gaachitti kan hojjennu. Tokko daandiin xiyyaaraa keenya kan hunda keenyaati. Kan warra hojjetaa achi keessa jiru waa balleessan wajjin wal qabsiisnee dhimma ilaallu miti. Suuraa biyya keenyaati, diinagdee biyya keenyaati. Rakkoo achi keessaa jiru garuu sirreessuu irratti immoo hankeenya jennee sirratti hojjechaa jirra. Waggaa kana hojjennu warri seenanii fi daandii xiyyaaraa keenyatti fayyadaman haalli isaan itti keessummaa'an balleessaa muraasaaf jedhameetu isaanirra dararamuun akka hin geenye. Biyya kam keessattuu rakkoowwanii fi dogongoroo akkanaa kun hin jira garuu immoo uummanni dhibba guddaa godha. Qaamni galii dhoksu eenyuyyuu faanaan dhaabbatu. Gama galii dhoksu faanaa. Seerrillee adabbii guddaa irra buusa. Qaamni seera kabachiisullee cimaadha. Deeggarsa uummataas waan qabuuf jechuudha. Waliigalteen uumameera. Biyya keenyatti waggaadhuma sosochii amma silaati nagaafachaa turte akkamitti seera kabachiistanii akkamitti seeratti dhiyeessitanii akkamitti faana buutanii kana addaan baastanii hammam cimaadha kan jettu sosochiidhuma xixiqqoo amma goone kanaafu maaliif daldalaa jeeqxu yaanni jedhu waggaa ka'uun dhaga'ama. Naggaadeen awwaa kabuuta. Waggaa jedhamu hin dhaga'amu. Kun hubannoo wajjin wal qabata. Uummanni kun anaaf jecha kiyya waan ta'eef faana dhaabbachuun irra jiraata. Kun immoo sirraa irra jiraata. As keessattis tajaajiltummaa wajjin haa ta'u seeraan ala abbaa ta'e irra tuulanii miidhuudhaaf adeemsi deemamu jiraate atis sirrii miti jedhaniitoo dhiibbatti godhu. Qaama qabeenya isaa jalaa dhoksaa jiru san qabeenya uummataati. Idaa biyyaati, idaa uummataati. Naasaa bakka kafaluu qabutti hin kafallu yoo ta'e kun immoo seeraan ala. Raawwachuu sirra jiraata dhiibbatti gochuu sun. Adeemsi eeruullee kennuu hin danda'u. Eeruu kennuu qaba. Amma kontiroobaandii irratti baay'ee kan deeggaraa jiru uummata. Hubannoon dhufaa ture dhufaa jiru baay'ee gaariidha. Abdii kan namaa kennuudha jechuudha sosochiin. Bakkee keessatti bakka keellaan hin jirre mooraa loonii keessatti affaar keessatti akka fakkeenyatti kaasuu hin dandeenya. Mooraa loonii keessatti dhaqanii gaafa karaa ittiin dabarsan cinqamaan mooraa loonii keessatti lafa qotaniitoo haalli meeshaa waraanaatti awwaalanii fi moobaayilii waan akkasii kaameeraa faatti awwaalantu ture. Dhaqanii miilaan kiloomeetira meeqa deemanitti warra sakattaan waamaniitoo bakka itti agarsiisanii haalli itti baasan. Kuni fakkeenya guddaadha. Cimuu qabaadha amma. Cimuu ba'a. Kun daldala irratti seeratti galchuudhaaf sosochii goonu uummanni akka deeggaruu qabuufi. Kanaafuu hubannoo waliigalaa kun akkasumatti hubachiisuudhaaf osoo hin taane qaama uummanni nu wajjin qaama seera kabachiisus qaama mirga isaa eegsisuu danda'us akka ta'uu danda'uu fi daldalaan kunillee biyyi isaa kanuma waan taateef haa ta'e hachisiisee itti jiraachuun akka hin danda'amne hubatee kan seeratti dhufuu qabu seeratti dhufee waan isarra jiru kafalee kan itti aanuuf karaa seeraan qabeessatiin qofa akka kafalu. Daldalaan seera qabeessas anatu miidhamaa jira. Nutti iyyuu qofa osoo hin taane nutti quba qabu qofa osoo hin taane daldalaa isa bira jiru seeraan ala daldalee daldala seera qabeessaa ajjeesuudhaaf deemu sanittis quba qabu akka inni danda'u. Kanaaf sosocho'insi gama lamaanuu ta'uu qabaadha. Dhimma hojjettoota keessaniitiin deebi'eegaa keessatti yoo amma galiinis bal'aadhaa gumrukii jira akkasiin kaastan hojjettoonni egaa kanaan dura amala barameen amma baay'een isaanii walii galuun hanni kun egaa kan inni raawwatu tilmaama gatii guyyaarraa kaasee gibira dhoosuurraa kaasee deeggarsi keessaas kennamu jira waan ta'eef mi akka ministeera keessanitti
Kan egaa karoora guyyaa 100 keessattis akkamittiin furuudhaaf yookaan immoo ilaaluudhaaf itti deemaa jira ministeerri keessan dhimma kana. Inni jalqabaa gurmaa'insii fi irra deebinee ramaddiin amma hojjenne amala yookaan immoo naamusa ulaagaa tokko godhatti kan laalamu. Waan hanga ammaa tureen eeruuwwan hojjetaa keenya irratti jiruun daldalaarraa maalirraa bifa adda addaatiin bilbilli addaallee hin jira kan uummanni yaadatti kennu. Bilbilli addaa hin jira hin galmaa mana kana keessatti hin baa yeroodhaan sirriitti gurmaa'ee achirraayis akkasumas immoo daayirektara kanarratti hojjetu hojjetaadhaan gurmaa'ee dhimma bifa addaatiin odeeffannoo hojjetaa keenya irratti maaltu jira maaltu ta'aa jira naannoo gibiraatti kan jedhu dhimmi odeeffannoo keessoo jira jechuudha. Isarraayis hammaaf waan ragaa hanga ammaa walitti qindaa'e ilaaluudhaaf galtee godhannee ramaddiidhaaf itti fayyadamnee jirra. Kun garuu gahaadha kan jedhu hin qabnu. Kana qofaadha. Kan amma ramannees booda naamusa gadhee keessa hin galuu kan jedhu waan akkasii kaasuudhaaf nama hin danda'e gaaraantiin hin jiru isaafis. Haa ta'u malee nuti hin hojjenna. Akka kun hin dhufne. Hanga danda'ame too xinnaatti parsantiisaa akka gadi xiqqaatu. Eessayyuu waan akkanaa guutumaan guututti qulqulluu goonetu keessaa baana kan jedhu amala nama wajjinis wanti qabatu waan jiruufi injiraatu garuu akka hojimmaatan taate kutannoo jiru. Kutannoon kun hojjetaa keenya keessatti hooxinnaati harki 80 kanarra adeemsa kana wajjin kan waliin galle ta'utu sarara jira. Kan eeru hojjetaa isa bira jiru kanatu irratti kan sirriitti yaada kennu kan eeru kan saaxilu akka ta'uun isarra jiraatu. Kan gorsu kan harkaa dhawu akka inni ta'uu danda'u. Barsiisuu kan barateetu deebi'uu hin dandeenye kan leenji'ee deebi'uu hin dandeenye kutannoodhaan murtii itti kennuu akka danda'u hojjetamaa jira. Manni hojichaa gaarummaansaa kanaaf seera gaarii qaba. Keessattuu harkaaf harkatti ragaa harkaaf harkatti isaa ta'uu ragaan gaarratti dhiyaatee jennaani bakka biraa deemuun hin jiru, koreen naamusaa hin jiru, battalumatti hojiirra dhaabuun hin danda'ama mana kana keessatti. Kanaafuu akka seeratti seerri manni hojichaa qabu gara bulchiinsa hojjetaatiin gaariidha yaada hedduun qaba. Haa ta'u malee hammam itti fayyadamne hojjetaanis kanatti amane hunda caalaa nan adabamaa nan ari'amaa sodaasan qofa osoo hin taane ani ramaddiidhaa ol hojjechuun irra jiraata. Ramadamuu qofaaf osoo hin taane maal ilmoon namaa maaliif hojjeta maaliif jiraata jiraachuun nyaatanii jiraachuudhaaf qofaayi san ola sanii olitti waan jiraatuuf sababii hojjetuuf hin qabu. Kana laphee hojjetaa keenya keessatti gurguruudhaaf leenjiidhaan jalqabnee jirra mariidhaan jalqabnee jirra. Namni hin jijjiiramu kan jedhu amantaan qabu harki caalaan keessattuu wannoos kaannee jirra. Hojjetaa keenya harka 80 sadarkaa kanatti jijjiiruun dura jiraata inni galma akkasii kaannees hojjechaa jirra. Kenniisa tajaajila gumrukaa wajjin wal qabatee egaa amma investoroonni baay'eenis gara biyya keessaa galaa jiru meeshaaleen adda addaas karaa adda addaatiin seenaa jiru. Iddoo tokko tokkotti ammas tajaajila kennuu wajjin wal qabatee tursiisuun hin mul'ata kan jedhutu kaa'ama keessattiyyuu konkolaataa gurguddaa wajjin wal qabatee kanaan wal qabatee iddoo tursiisuun hin mul'ata darbee kan jedhutu jira. Mee ammam quba qabdu waan kana kenniisa tajaajilaa amma istaandaardii taa'een dafanii keessummeessanii ulaagaa guuttannaan dafanii tajaajila kennuu irratti waan jiru maal fakkaata? Amma gaa isa caalaa qophiidha kan goone. Qophiin goone akkan jalqaba irratti hojimmaata wal xaxaa qaba. Seerri isaa lakkoofsan qabu. Gara 17 kan ta'an irra deebisneetu hojjennee wixinee isaa finnee yaadatti kennisiisaa jirra. Iftoominaan gabaabinaan akka ifa ta'uu danda'utti akkaataa tajaajiluu dandeenyutti jechuudha. Maanuwaalota qajeelfamoota adda addaa ulaagaan barbaachisullee akka malee maaf dheerata. Ulaagaa ifa ta'e xiqqoo walitti sassaabneetu ulaagaa gabaabaa ta'e tajaajila maalillee akka laayyetti beekee durseetti qophaa'uu danda'u. Ulaagaa keenya haa gabaabsinu. Formaatii keenya haa gabaabsinu. Inni kun hundumtuu irra deebi'amee hojjetamee jira. Halkanii guyyaadha kan hojjetamaa jiru. Qophii goonee jira. Hojjetaa keenya kan rakkoo hin qabaa jennee hanga ammaatti ragaadhaan adda baasuu dandeenye karaarraa gorsisuu dandeenye jirra.
kan fooyyedha jennee ramanne qophii gooneera jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka komiitii kan kaasan keessaa odeeffannoo qabnu naannoo galaanitti amma konkolaataan gurguddaan ammallee ta'anii tajaajila adeemsa gumrukaa isaanii otoo hin xumuramin kan ta'anii jiran jiru kan jedhus iddoo tokko tokkotti waan akkas akkasiin kaa naannoo poortii gogaa irrattis iddoo akkas akkasiitti kan kanaan duraarra fooyyeen jira garuu ammas darbee wanta akkasii wanti mul'atu jiraadha. Inni yoo akka waliigalaatti tajaajila gumrukaa saffisuudhaaf iftoomina uumuudhaaf qophiin godhame qophii guddaadha jedheen yaada. Qophiiwwan kana xumurree hojiitti gaafa gallu waan baay'eetu salphata kan jedhus nan qaba. Gara poortii Gummoojotti Qaallittiitti yoo dhufne tokko hojimmaadha isaa hoolaallee kan tajaajila kennu qaama tokko qofaa miti. Warri Ibaaltawaad kan jedhu Bahar Tiraanziit kan jedhu jira. Buusuu fi fe'uu fi madaaluu irratti gaheen kan isaaniiti. Akkasumas immoo warri geejjibaas jiru warri geejjibaan. Qaamni alaas jiru jechuudha. Wannoo san keessatti kan gurmaa'anii hojjetan akkasumas daldallis gahee qaba. Kanaaf jenneetoo tajaajila foddaa tokko fiduun nurra jiraata. Hammayyees bakka sanitti tajaajila foddaa tokko jenneetu hojiin jalqabamee jira. Warra teeknooloojii wajjin insaafaa wajjin waliigaltee uumne deeggarsa mootummaa Kooriyaa irraa hamma ta'e argannee jirra. Hojjetaallee erginee jirra biyya sanitti. Kanaaf tajaajila kana kennuu warra danda'an akka isaan leenji'anii dhufuu danda'an istaandaardii biyya biraarratti akkamitti fooyyessan akkamitti ammayyeessan furmaanni guddaan ammayyeessuu waan ta'eef yeroodhaaf garuu tajaajilannoo furmaanni immoo goone hin jira. Daawwannee maaliif konteenarri tura maaliif erga seeneen booda dafee bahuu dadhaba tokko seera guyyaa 60 ayyamaaf akka magaazanaatti itti fayyadamu ofuma isaaniitiifu. Fooyyessuun hin danda'amu seera sana amma gaa seerota keenya qaawwaa laalleetoo sirreessaa jirra kan jennu keessa achi keessa jira. Guyyaa 60 biyya kam keessatti hin jiru. Biyyoota tokko baay'ee tajaajilli isaanii saffisaadha kan jedhame guyyaa 2. Keenya guyyaa garaagarummaa guddaatu jira. Keenya amma dafanii hin baasan kan jedhamu averejii ishee yoo fudhanne guyyaa 47dha. Seerri 60 hin kennaafi garuu immoo yeroo dhiyoo akka miidiyaatti ibsaa turre hoolaaltan koonteeronni 300 ol guyyaa 60 ol kan turedha. Yeroo dhiyootti maal eegnu amma akkam gara kamitti deemattanii ilaalaa jirtu amma qophii ammas hin qabdan irraa kaa'anii. Amma gara wannootiin gara geejjibaatiin maashinni madaalu kun yeroo isaan baasan madaalamee maal jedhee ba'a miti. Inni kun gara maashinni 15 ajajameera. Maashinni 7 seenee jira. Gara amma sanbata xiqqaan fuuldura jiru kana keessa irratti hojiitti akka galuu hin godhama jedhameetu kan eegamu hangammaatti biyya alaarraa dhufanii maashinicha akka isaan sirriitti dhaabuu danda'an hojii hojjetamaa tureera. Hojii qindoominaa wajjin hojjechaa jirra waan ta'eef guyyaa 15 wal geenyeetu isaan wajjin laala. Erga moojoo daawwannee jalqabne ministeericha wajjinis dhaabbilee isaanitti waamaman wajjinis asiis gumruuka dabalannee guyyaa 15 wal argaa jirra. Karoora waliin baafanneera maaltu hojjetame maaltu hin hojjetamne maaltu fooyya'e nu fooyyofne. Kan biraa daldalaa wajjin kan wal qabatudha. Achitti galchaniitu hin baasanii kan dhaaluu qabnu dhaallee jirra. Meeshaalee uummataaf dhufan kan ammoo dhiibbaa adda addaa goone akka isaan baasan gochuun danda'amee jira. Yeroo dhaqnee ilaallu san konteenara gara 18,000 ture. Dabalataan kan seenus akkasumatti baay'eedha. Gara yeroo ammaa gara 10,000tti gadi bu'ee jira. Xiqqaa miti wanti achi ka'ee sanuu irratti dabalamee galaatiidha malee kan ammanaa ol ka'e odoo ta'ee jirus kunis hojii guddaadha jenneetti garuu fooyya'insi hin jiraadha. Fooyya'insi kana caalaa akka inni fooyya'udha. Egaa mee xumura irratti akka fooyya'u furmaanni guddaan tajaajila foddaa tokko kennuudha. Tajaajila foddaa tokko san hojiirra oolaan baay'ee gabaabbata. Daldalaan immoo qophii isa wajjin wal simu godhuu sarara jiraata. Yeroo isaatiin qaraxaa fi gibira isaa yeroodhaan qopheeffachuu sarara jiraata. Amma nuti maal goone seerri haaraa achirratti baasne tokko baay'ee saffisuudhaaf odoo meeshaan hin gahin odoo poortii hin gahin sirna dookumentii fudhanneetoo hammam qaraxa kafaluu qaba kan jedhu san addaan baasnee tajaajila kennuu fi seera akkasii baasnee jira.
Muuxannoon biyya alaas waan jiruuf odoo ganaa Jibuutii jiru onnoo nuu fida jechuudha. Dookumentii isaa nuu fida. Dookumentii isaa irratti dhaabbachuudhaan inni sakattaa hin laallaa. Dookumentiin sun laalamee madaalamee waan kafaluu qabu akka kafalu. Pre-arrival jedhama. Pre-arrival payment kan jedhu akka service kan jedhamu tajaajila odoo meeshaan hin gahin. Waggaa dhufu tajaajilli addaa nurraa barbaadamu hin jiru. Meeshaa jedhame san ta'uusaa qofatu sakattaameetoo sirnaan galee bahaa jechuudha. Sirna isaa raawwatee kirilaansi isaa argatee ba'a. Egaa ministeerri keessan ministeerota dhiyeenya gurmaa'anii bu'aa gaarii fidan yookaan immoo fidaa jiran keessaati tokko fuula dura mee akka fakkeenyummaattis caalmaadhaan hojii boonsaa hojjetee uummata kana fayyadamaa taasisuudhaaf mee dhaamsa isin dabarsitan? Egaa nuti akka waajjira ministeera galiiwwaniitti qophii baay'ee godhaa jirra. Jijjiiruu qabnas jenne dirqamni mootummaanis uummannis amanee nutti kenne bakka kanatti jijjiirama fiduudha. Jijjiirama fiduun filannoo osoo hin taane yeroo ammarra jiru kana wajjin dirqama jijjiirama kanarratti fiduun. Dirqama kana bahuudhaaf garuu immoo uummanni keenya nu faana dhaabbachuu qaba. Jijjiiruun akka danda'amu sosochii xiqqoo goonen yeroo gabaabduu keessatti arguun dandeenyee jirra. Kanaan duras yeroo sosochiin ciccimaa godhametti jijjiiramni hinuma dhufa. Biyyoonni biroos waan biraa waan ta'aniif miti kan jijjiiraman waan hojjetaniif waan walii galanii hojjetaniif. Kanaafuu uummanni keenya dhimmi gibiraa dhimma hunda keenyati. Dhimma waajjira tokkoo miti, dhimma waajjira ministeera tokkoo miti, dhimma mootummaa miti, dhimma uummataati, dhimma mootummaatis dhimma hunda keenyati. Dhimma kan keenya, dhimma keenya irratti immoo wajjin hojjechuu qabna. Dhimma keenya irratti eeruu jiru hunda sirna qabna. Sirna eeruun ittiin kennamuu hin qabna. Bilbila bilisaa hin qabna. Bakka jirrutti akkaataa kanaan sirriitti dhimmamneetoo eeruu kennuu qofaa miti. Nagahee gaafachuu, nagahee bakka gaafataniitoo argachuu hin dandeenyetti dhiibbaatti godhuu, qaama seeratti himuu akkaataa saniin gibirri kafaluun aadaa keenya ta'us irra jiraatu. Ijoollee keenyaaf kan dhaalchisuun irra jiraatu sirna ijaarame biyya misoomeedha kan malee akkaataa kanaan hannaan wal makeetoo bifa haqa qabeessummaa fayyadamummaa haqa qabeessummaa hin mirkaneessineen adeemsi deemamu kun bakka ta'etti kutamee hooggatameen alatti nu faana deemuu qabu kan jedhu xiiqii hunda keenya ta'us irra jiraata. Xiiqii kanarra dhaabbanneetu hundi keenya wal deeggarre jijjiirama fiduun yeroon isaa dheeraa miti. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenya jedha. Kabajamtoota hordoftoota OBN kan bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan qophiin keenya iftoomaa ministeera galiiwwanii Aadde Adaanech Abeebee waliin taasisne kana fakkaata ture. Jalqaba Aadde Adaanech yeroo keessan haarsaa gootanii gaaffii muraasa iftoomaaf isinii kaasneef OBN'if yaada kennuuf eeyyamamoo taatanii marii kanarratti waan nu hirmaattaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota OBN qophiin keenya iftoomaa kana fakkaata ture. Torban keessummaa biraatiin walitti deebina. Qophiileen OBN afan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra.